Ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota ordoftootaaf kooyyookiin ordoftoota siifuutuuf akkam jirtu nagaa jirtu nageenyi rabbii bakkuma isin jirtanitti isiniif yaarraa jiraatu arraa ijoollee baay'een viidiyoo naaf hojjetanii baga gammadde siifukuu yookiin baga mana hidhaa keessaa baatee hidhamtee turte waggaa baay'ee hidhamte baga mana hidhaa keessaa baatee naan jedhanii keessummaan qabadhee isiniif dhufee jira. Obboloota koo warroonni na gargaaraa turtanii na wajjin dadhabaa turtanii halkaniif guyyaa yoon ofii kooti dadhabe sinitti gatadhe ani nan rafaa sin halkamuu irraa naaf haasa'a bultan baay'eetu jira. Akkasumas yeroo baay'ee hojiidhaan baay'ee waan ambiisii ta'uuf ani sinitti gatadhe yeroo baay'een deeman ture. Osoo hin dadhabin osoo nan ifatin hojii keessa hunda dhiistanii hundi keenya hojii madaamii keessa hojjira. Akkatti nuti jiru beekna. Dhiphattanii ballattanii waan namoota baay'eetu na wajjin dadhabaa ture. Kanaaf baganaaf gammaddanii gammachuun koo gammachuu keessan ana caalaa sintu wajjin dadhabaa ture. YouTube kee wajjiniin ani hin dadhabne dhugaadha yoo ta'e ijoollee keenyatu wajjin dadhabaa ture. Ijoollee keenyatu wajjiniin waa meeqa ta'aa ture. Kanaaf hundi keessanuu baga gammaddanii ana caalaa sintu gammade ana caalaa sintu dadhabe waan ta'eef sin baga gammaddanii baga dhamaatii keessan argitan sinin jechuu barbaada. Akkasumas keessummaa nan qabadhee dhufee keessummaa baga gammaddee baga mana hidhaatii baate siifoo koo kan naan jedhus immoo sinin qabadhee dhufe. Kanaaf gara keessummaa kootitti sin dabarsuun dursaa waa sinin jechuun barbaadu ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo wal bira dhaabbachuu keessaniif akkasumas waliif gammaduu keessaniif wal gargaaruu keessaniin dhugaa baay'ee nama boositu. Baay'ee tokkoon sin jaaladha, baay'ee tokkoon sin kabaja. Ammas gara fuulduraatitti wal bira dhaabbachuu, wal gargaaruun akkasumas kuni mana keenya, kuni mana ormaati osoo hin jedhiin kuni rakkataadha, kuni immoo ballatee jira, kuni hojii madaamitiin dhiphatee jira osoo hin jedhiin hundumaa ija tokkoon laaltanii kan dadhabes gargaaraa, kan rakkates gargaaraa, hunda wajjinuyyuu wal bira dhaabbattanii akkanatti wal gargaaru akkasumas gammachuu nama tokko akka gammachuu keessaniitti fudhattanii namaaf gammaduu keessaniif baay'ee sin ajaa'ibsiifadha. Gara fuulduraattis akkanumatti nuuf yaafuuf jaalala kana Rabbi akkanumatti nurratti irraanfatu. Waan hundumaanuyyuu kana bichaa miti. Wanni itti wal gargaaran, wanni itti waliif gammadan, wanti itti wal bira dhaabbatan danuutu jira. Nama rakkate baay'eetu jira. Kanaaf hundi keenya iyyuu nama rakkate yaa gargaaru, kan dadhabe yaa gargaaru, kan duubatti hafe yaa finneetoo ofiin qixxeessinu, kan ganaa YouTube banatu ijoolleen baay'eetu jira. Ijoolleen Oromoo jechuudha. Isaanis yaa gargaaru, isaan biras yaa dhaabban bakka isaan rakkatanitti gargaarree finnee dhumnee akka nuyi gammannee dhamaatii keenya argine kana isaanis gammadanii akka isaan dhamaatii isaanii argan hundi keenya bira yaa dhaabbannu siniin jedha. Asaa sinittiin dheeressu asumaananan gara nama arra mana kootitti argametti sin dabarsaa eenyu akka ta'e immoo sinuu hin agartanii hin beektanis nagaan tura isaan birattan sin argata. Ashama akkam jirtan daawwattoota chaanaalii Siifuutuu akkam jirtu nagaa keessan hundi keessan nagaa kooti galata Rabbii haa ta'u ani fayyaa kooti isin akkam jirtu warri biyya keessa warri alaa bakka jirtanitti nagaa fi araarri waaqayyo hunda keessaniif isiniif haa ta'u isiniin jedheera. Haraka mana Siifuutitti argameera. Mana Siifoo maal gocha dhufte yoo jettan immoo baga si baasee shakkamtee turtee baga baatee jechuun dhufee nama biraatti kennuuf jechuudha. Innaa kanaaf hin dhufee isiniin jira daawwattoota keenya garuu wanti nan irratti dhufee baga gammaddee jechuun hin dhufe jechuudha. Baay'ee tokkoon gammade jechuudha. Siifuudhaaf dhufuusa baay'een gammade jechuudha. Sababni isaatis yeroo baay'eedhaaf hidhamnee turre jechuudha. Kanaaf isheen immoo anatti aantee shakkamtuu lammaffaa turte kanatti hidhamtee turte jechuudha. Kanaaf shakkii keenyan bilisa baaneerraa bilisa waan baaneef amma baga gammaddee baga bilisa baatee jechuun hin dhufe jechuudha. Kanaaf Siifoo baay'een si gammadee jira.
guddaan si gammadee jira amarri baga gammadee dabalataan amarri ani ittiin gammaddu kana caalatti hin gammaddu irratti hojjettee kan ittiin gammaddu siif haa ta'u siin jedha. Annaa qormaanni baay'een jiraatu reeni obsi baay'een dhabamu reeni deebi'uu saayinaafuu guyyaa isa eeggate kennuufi deebi'eetiin jira. Kanaaf baga gammaddeedha amma kanan siin jedhu. Baga gammaddee ammas baga gammaddee siin jedhee jira. Asumatti aansee garuu chaanaalii kana kophaa isheetiin kan fidde jechuudha siifu. Kophaa isheetiin jechuudha. Hundumti keessanuu gargaartaniiti kana siin jechamee chaanaaliin kun isaan isheetiin miti kophaa isheetiin miti jechuudha. Kophaatti dhuunfachuun hin jiru jechuudha chaanaalii ofii kiyyaa maqaa kootii maqaa kiyyoo ta'e kophaa keetitti dhuunfachuu hin qabdu hundumti keenya iyyuu jechuudha. Kanaaf hojii gaarii akka irratti hojjettu abdiin qaba. Guyyaa biraammoo kana caalaa gammachuu kana caalaa jechuudha. Kunirree ni caalasi kunis gammachuu guddaadha. Sababni isaatis namni sa'aatii 4,000 fi subscribe haga guutamte haga wakkatti dhibbatamu mana namaa keessatti hundumtuu mana namaa keessatti qaba. Hundumtuu alaafii qaba jechuudha. Hundumtuu alaafii nama immoo adda adda jechuudha. Kanaaf gara laafiis jira gara yammiis jira. Isa san dandamatanii hojjetanii as ga'uun isaanii immoo baay'ee namatti tola. Gatii dadhabbii sanuu argatan nama das nama jedha. Anas baay'ee das na jedhee baay'ee si gammadee amarri baga gammadee siin jedha. Kanumaaf kanan dhufe jechuudha. Baay'ee obsa dhabdee turte jechuudha. Gaafa kan ishee kiyya dhufe ani ishee bichaan innaa duubatti afuu xiqqoolatti dhagahamee ture jechuudha. Ani ishee yoon deebii haalaata. Duraan illee lama taaneeti anis jira fa'aa waliin jechaa turre waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mana hidhaa keessa naa jiran namoonni wal jaalatanii miti akkas ture jechuudha. Yoon shakkamtoonni kanaaf nama immoo gammanneerraa daawwattoota keenya waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma isiniin jedha. Amarreen warri hidhaaf jajjabeessa bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Hunduma keenya nuyi bira haa dhaabbannu siifoo kana caalaa kan itti hojjettu siif haa ta'u isin jedhee jira. Baga gammaddeedha kanan dhufee gammachuudhaanii kanumaafan dhufee jechuudha. Subscribe like godhaa fi isiniin jedha. Yoommoo maal jedhama kamiyyuu jedhamtu innaa komentii jalatti wanta nu qeeqxan yoo jiraate immoo komentii jalatti nuti ibsaa jechuudha. Asirrattis kamiyyuu irrattuyyuu chaanaalii koo irrattis haa ta'u wanti namni tokko yoo nama qeeqe jechuudha. Namni tokko nama jechuun dura qeeqa kee koositti mami gaariidha jechuudha. Sababbi isaatis ati yoo qeeqa hin qabaanne gaaruma godhee irra darbee jettee muffatta waan ta'eef yaraan keessan yoo sitti mami garuu yeroo hundayyuu of eegdee qofa maaliin irratti sirraa yoo hojjedhe kamirratti sirrii hin hojjedhee wallaalama waan ta'eef kanaaf komentii jalatti irreen dhugaa dubbachuu fi akkasitti jechoota akkasii osoo namaa kenname dasneedha. Ani karaa kootiin jechoota akkasii onaa kenname dasneedha. Kanaaf akkasitti nuuf teechisaa hin jenna. Yaanni koo kanuma guddaa galatoomii mana keetitti nama mukeetiif moo nama amtee mana dhufe. Kanammoo daawwattoonni keenya himu bakka asuma irratti dhaabee jira. Gammachuu nagaa isiniif haa ta'u. Nageenyi fi araarri waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoonni siifoo biyya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa keenya waaqayyoof haa galatu. Guyyaa har'aa kana gara mana siifootti argamnee jirra. Innis siifoo gammaddee gammachuu ishee waliin qoodachuudhaaf gara mana isheetti argamee jira. Ani Hanni Ambooti. Hanni Amboo 25. Okay, siifoo koo baga gooftaan si gargaaree dadhabbiin kee baga ifatti si baay'isin jechuu jaalannaa. Baay'een si gammadee dhugaa waaqayyoo baga rabbii dadhabbii kee gara ifaatti si baasisin jechuu jaaladha. Egaa ijoollee Oromoo baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Hunda keessaniyyuu guddaa galatoomaa lafa kanaan ga'uun keessanii dadhabbii keessanii waan ta'eef galatoomaa isiniin jechuu jaallannaa. Kanaaf iyyuu gara galateeffannaa isaatti utuun seeneen dursa like, share, subscribe gochuudhaan jajjabeessuu fi wal jajjabeessuun hunduma keenya immoo waaqayyo ogummaa fi hubannaa isaa nuuf haa baay'isu isiniin jechuun jaaladha. Kanatti aansuudhaan baga gammadee congratulation
yookaan baga gammaddee siin jechuun jaaladha siifoo baay'ee cakkaanyi namaati cimtuudha. Nama ja'a afur obse jechuun dhugaa rabbi ani to'anaati kaatarra mubdi godhafarra dandeetti amma nagahuun qabu baay'een ajaa'ibsiifadhe baay'een ishee ajaa'ibsiifadhe jechuudha. Maaliif ana ji'a tokko naadabe hanga ji'a tokko homaanatti fakkaanne garuu sim jedhee amantaa'ee dhiisee eegee garuu gaafa ja'a tokkoffaa sana xumuree itti ergee tsabxedhee na laaloo baay'een aare baay'een achi dhaga'ame hanga guyyaa ja'a buleetti garuu inni kan naa deebise ani garuu sababni isaa wayin video sirrii miti naan hin jenne wayin kana naan hin jenne maazim jedhee na laale kan jedhu ciqiccikee isaan dhiisu hanga torban lamaa eegeen hanga torban lamaatti naan deebi'u taanaan ofirraa remove godhadhee yaade. Garuu siifoon fakkeenya guddaa naaf taatee jirti jechuudha. Sababni isaa ji'a afur obsite ijoollee. Ittuma deebisa ittuma ergate ji'a arfaffaa isheetti congratulations jedhe. Namni obsa qabu namni jabinaa fi obsa qabu fuuldurri isaa ifumatti deema. Fuuldurri isaa ifuma argata. Kanaafiyyuu obsaan aannan goromsaa dhuga inni Oromoon keenya jedhu dhugaadhumadha. Kanaafiyyuu baga rabbi si gargaare baga gatiin dadhabbii keetii ifatti si ba'ee hojiirra si oole siin jechuun jaaladha. Dadhabbii ijoollee Oromoos baga ifatti nuuf ba'e siin jechuun jaaladha siifoo baga gooftaan si gargaare dhugaa rabbi baay'een ajaa'ibsiifadhe. Baay'een ajaa'ibsiifadhe. Ciminni ishee baay'ee dhugaa fakkeenya guddaa naaf ta'ee jira. Namni akkasii fakkeenya namaaf ta'uun immoo baay'ee nama boonsa. Waa baay'ee irraa baratama. Kanaafiyyuu dandeettii fi obsa qabdi mucaa cakkaanyi mucaa dandeessu mucaa obsitu baga gooftaan si gammachiise obsi kees dandeettiin kees baga galma siif geessin jechuun jaaladha. Baga si gargaaree siin jedha siifoo ammas akka hojjatte waan gaarii waan beekturraa channel kun akka irraa baratamu akka biyya keenyaaf ta'u rakkataadhaaf akka ta'u abdii famantiin irraa qaba. Jabeessi hojjedhu siin jedha qaxalii koo baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja. Egaa qeeqaa fi gaaffii warri qabdani koomentii jalatti nuu barreessaa. Dursa garuu like share godhaa jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Kanaafiyyuu guddaan si gammadee baga si gargaaree ijoollee Oromoo dadhabbii ishee bichaa osoo hin taane ishee waan fayyadeen qabu kuni dadhabbii keessanidha. Kanaafiyyuu baga gooftaan isin gargaaree hojiin keessan inni isin irratti dadhabdanii hundumti keessan gargaartan baga ifatti ba'ee isiniin jechuun jaaladha. Galatoomaa waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa oraa badhaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Turtii gaarii naaf qabaadha. Egaa subscribe sitti roobsaatii share sitti roobsaatii like sitti roobsaatii mucettiin akka jabaatte irratti hojjettu nuuf godhaa isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuu siifoo koo galateeffannaa gammachuu koo ibsachuu balbala keessaa qixee akka mana keessanii ibsadhu na gochuu keetiif guddaa galatoomii jedheera. Baay'een si jaaladha baay'een si kabaja. Naganna tura. Ani maqaa koo ibsadheera. Haani Ambooti. Nageenyi fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu lafaaf iddoo jirtaniif hordoftoonni chaalaanii siifoo YouTube akkam jirtu ani jira galata rabbii galanni rabbiif haa baay'atu isiniin jedha. Egaa kaa'anii boontuu salaaleedhaan warra nan beekne na bara asumaan uffasin barsiisa. Gara mana siifoo YouTubetti maal gochuu akka nufi amma mucarrishaa tini waliin tura isiniin jedha. Egaa ka ijoolleen baay'een keessan warri siifoo bira dhaabbattanillee galatuma isiniin jechuun barbaada. Xumura irratti illee ijoolleen galateeffadullee nan qaba mana siifoo keessatti jechuudha. Egaa ka dursee gammachuu kun ibsadhaa gammachuun kee jechuun gammachuu koodha. Kiyya jechuun keedha siifoo baga gammadde buddee baga waaqayyo dadhabbii kee si baasee jabaadhu hojjedhu ammallee tabsaan kutiniin ati dursayyuu nama tabsaa hin kunneedha. Baay'ee tokko si gammadeen jira.
gammachuu koo immoo si ibsachuu dhufeen jira sin jedha. Egaa iddoo tafsaa guddeetti iddoo bakka kana boodas naan deemu naamna jettetti immoo deebisee waaqayyo si deebisee waaqayyo si gammachiisee waaqayyo yaa galatoomu sin jedha. Hundumtuu abdii rabbiitii wanni hin taane hin jiru intaa abdii waaqayyooti wanti hundumtuu. Egaa kanatti aansuudhaan ijoollee siifuu bira dhaabbatanii siifuu jajjabeessitan baay'ee tokko galatooman siniin jedha hunduma keessanuu. Ijoolleen baay'een dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee tokko bakka haalli isin keessa jirtan haalli keessa jiru baay'ee dessama jedhaadha. Akka kootitti jechuudha dhugaa dubbachuudha fi galatooman siniin jedha. Ani dheera dubartii dhoksuu hin taane eebbifama waaqayyo sinaa eebbisu maqaa waaqayyootiin siniin jedha. Egaa kajabaaddaa siniin jedha hojii ramadaamii kanas ijoolleen shawarranii kuni dudda keessan fedhadhaasha. Itti aansuudhaan namni nani galateeffadhu mana siifoo keessatti nan qaba siniin jedheen jira. Inni tokko faan ayyuu yuutuubii ani baay'ee tokkoon galateeffachuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf jechuudha baay'ee nama jabduudha baay'ee nama gaariidha. Tsabaan isheellee bakka ani beeku kana jechuun yeroo hunda mana ayyuu yoona mana siifoo yoon deemu sa'aatii qabdu sanitti si gargaaruu barbaaddi. Yeroo ati rakkatetti si bira dhaabbachuu barbaaddi ayyuun dhugaa dubbachuu yoo ta'e ishii bira bichaa miti. Aanni asnu isin irra caalaa kan siifoo gargaare siifoo bakka kanaan ga'e ani mana siifoo deema sa'aatiin argadetti isinan argaa. Yoo isheen rafte galgalallee dhugaa dubbachuuf halkanillee isaanii kan irra bulee waraabatii bulee ganama itti asarakamu. Dhugaa ani kana idee bakka isinii dhaba baay'ee tokko sin galateeffadha. Ani dursayyuu keessa kootitti baay'ee sin dinqisiifadha. Gaarummaan keessan akkasumatti taa'uuf siniin jechuu barbaada. Warri dhumatti viidiyoo kanatti na wajjin turtan galatooma.